Addunyaa kanarratti taateewwan gurguddoo ajaa'ibsiisoo fi nama dinqisiisan hedduutu ta'utti jira. Wantoota ilmi namaa addunyaa kanarratti ni taati takkaa ni arga jedhee yaadee yookaan imaajin godhee hin beeknetu ta'utti jira. Wantoota kana yeroo arginu hedduu sarpiraayis taana, hedduu ittiin sammuun keenya cinqama, hedduu itti yaaddoyna, garagaraatitti miidiyaalee garagaraa irratti finneeti irraa dubbanna. Wanti kun karaa amantiilee garagaraatiin bara duriis ta'e amma barsiifamaati jira. Wanti akkanaa gara fuulduraatitti ni mudatti ni dhufti jedhamee wanta karaa amantiitiin barraa'ee yookaan barsiifamee turetu amma mul'achuutti jira. Wanti ajaa'ibaa, wanti hedduu akka nuti wanta akka haaraatitti ilaallu wanti uumamaa jiru tokkollee hin jiru. Kana jechuun karaa hafuuraatiin ilmi namaa tiyoorikaaliidhaan barateeti sammuu keessaa qaba jechuudha. Garuu yeroo piraaktikaalii wanta san fuuldura keenyatti arginee jennu ni rifanna yookaan ni gaddina. Wanta san akka wanti ajaa'ibni wayii uumameetitti ilaalla. Yeroo ammaa kana addunyaa kanarratti ilmi namaa qaama saalaa rabbi isaaf uume jijjiireeti qaama faallaadhaa uumachuutti jira. Ilmi namaa ulfaa'uu yookaan ilmoo dhaluu kan danda'u dubartiidha. Garuu yeroo ammaa kanatti dhiirri akka dubartiititti gadaamessa godhatee dhalutti jira. Dhiirri akka dubartiititti harma yookaan qaama saalaa garagaraa ofirratti bifa amaliyyaatiin operaasyoonaan dalagateeti itti fayyadamutti jira. Dubartoonni qaama saalaa dhiiraa ofirratti hojjechiisanii ittiin boonaa ittiin bashannanaati jiru. Dhiirri shamara fuudhuun hafee shamarri dhiira fuudhuun eegalteeti jirti. Dhiiraa fi dhiirri wal fuudhuun eegalamee jira, baratamee jira. Shamaraaf shamarri wal fuudhuun wanta noormaala ta'e tokko. Haa ta'u malee qabxiiwwan gurguddoo kanneen dhiifnee wantoota xixiqqoo yeroo ammaa kanatti uumamaniif hedduu sarpiraayis taanee miidiyaa irratti ajandaa godhannee yeroo garagaraatitti yeroo itti haasofnu aanes dabalatee namoonni akka kiyyaa wanta san guddifnee egzaajireet goonee yeroo irraa haasofnu na ajaa'iba. Yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti intalli Wallaggaa takka areeda wajjin uumamte jenneeti namni hedduun miidiyaa irratti karaalee garagaraatiin irratti yaada garagaraa kennataati jira. Yaada kennachuun rakkoo takka illee hin qabu. Namni wanta dhagaye tokko isan dhagayiniif dabarsuun rakkoo tokko illee hin qabu. Garuu egzaajireet goonee wanta hin jedhamin yookaan wanta hin ta'in ta'e jedhanii itti dabalanii himuun hedduu fokkisaadha. Yeroo ammaa kanatti intalli sun areeda qabdi jennee dubbachuun wanta dhugaa isiin dubbatte yoo ta'u, intalli sun qaama saalaa dhiiraas ni qabdi jennee itti daballee dubbachuun ammoo sobarraa fagaatudha. Wanta intalli himatin fuunee ofii kennaaf miidiyaa irratti ittiin ifamuuf ittiin beekamuudhaaf wanta akkasiisan fuunee haasa'uun fokkisaa fi wanta nurraa hin eegamne. By the way, intala areeda qabdu kana namoonni haaroonni amma arganii irraa akka ajaa'ibaatti haasa'uu jiran kun yeroo dabre waggoota 5 waggoota 10 dura intalli yookaan manguddittiin Booranaa takka areeda guutuu waliin argamtee gaazexeessitoonni hedduun dhaqanii gaaffii deebii godhanii fi uumamaan areeda wajjin akka uumamtee fi areeda kanatti ammoo hedduu akka dinqisiifattu, hedduu akka jaalattu, namoonni hedduun waa'ee areeda isii kanaa irraa waa hedduu dubbachaa akka turan dubbatteeti jirti. Kana qofaa miti. Addunyaa kanarratti namoonni areeda gurguddaa qaban, areeda sukanneessaa, areeda dheeraa shamararraa ni argama. Shamarri areeda akkanaa ni baasi jedhanii takkaa hin yaadne kan qabaatanis hedduutu jira. Arginees jirra. Ani mataan kiyya waggaa tokko dura viidiyoo yoo diqqaate nama 5 nama 6 areeda qaban kan addunyaa tana beekamoo kan Genius Book irratti galmaanii jiran viidiyoo ittiin hojjedheeti jira. Areeda intala areeda diqqaa kana qabdu fuunee akkasitti miidiyaa hundarra bittinneessinee ittiin maqaa walii balleessuuf, maqaa walii xureessuuf yookaan ammoo wanta intalli sun hin jedhin jennee itti daballee miidiyaa irratti ho'isuun barbaachisaa miti. Garuu waa tokko beekuun hedduu barbaachisaadha. Namni tokko wanta rabbi isaan uume qaama isaa irratti dabalataan isaaf uume tokkotti hedduu akka gammadu beekuu danda'uudha qabna. Yeroo namoonni wanta san kaasanii ittiin haasan ittiin waa jedhan namni sun akka qaanfatu, akka hamileen isaa cabu, akka inni namni sun ol jedhee hin deemne namaa gadi akka ta'uudhaaf namoonni quba itti qabanii ilantala san ile waan akkanaa jedhaniiti irra haasan. Ani ollaa kiyyatti naannoo ani dhaladhe irratti namni tokko namni qaama saalaa 2 qabatee dhalate ni beeka uumamaan jechaadha. Namni sun fedheetii miti kan qaama saalaa uumamaa rabbi isaaf kenne san waliin kan dhalate. Duuba gamaatiin isaanii qaama saalaa isan barbaachifne irraa cufaniiti qaama saalaa tokkoon akka inni fayyadamu godhan. Kuni homa godhamuudhaan malee isan namni sun irra caalatti gara dhiiraati moo gara shamaraa uf godha isa jedhu san laalanii doktoroota wajjin marii godhanii akka fayyaan isaa hin bannetti wanta tokko sirreessuun rakkoo tokko illee hin qabu. Duuba isa wanta akkasii san sadarkaa san irra dabarree namni tokko areeda qaba, areeda waliin intalli takka uumamte jennee akkasitti guddifnee bifa garagaraatiin bakka garagaraatitti irraa haasa'uun bifa qoosaatiin fuudhanii ittiin taphachuun barbaachisaadha miti. Hedduu tokko fokkisaadha. So viidiyoon kuni
haasawni viidiyoo kana bakka garagaraa deemeeti jira namni hedduun dhageetti jira mee viidiyoo kana daqiiqa muraasa dhageeffanneeti gara viidiyoo isa lammattaatitti dabarra viidiyoo kan maal akka jettu intalli tun haa dhageeffannu mee daqiiqa muraasa qabuuf yaadeera garuu qoratamne yaadeera garuu qoratamne akkasumatti miise garuu mammaatti dhiibbaa sirratti uume hin qabu. Lekki dhiibbaa irratti uume hin qabu. Mee tolee haa ta'u baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Yeroo baay'ee gaafa eeggan guddaadheetii qotuu sadarkaa dargaggummaa irrattidha kananii akkuma dhiira tokko hariiroo baasuu kana jalqabee jetteetta. Inni maatiin kee yeroo sirratti arganii ilaalcha akkamii yookiin miira akkamitti dhaga'ame laa gama maatii keenya maal jedhu? Akkoon koo muraasa qabdi turte haadha kooti. Amma kan kana yoo baay'achuu baateeyyuu maatii keessan keessa amma kanan baay'eetu garuu amma ta'ee jira ture baay'ee gaaffiitti hin taane haati koo haadha kootti baate jettee ma yaadde jira waantiif baay'ina waan hin qabneef gaafa guddachaa deemu immoo akkan kunuunsuu fi na jajjabeessu turan maatiinis malee amma kanatti akka namoota biraa gaaffiitti ta'ee hin taane. Dhiiruma jedhanii si waamne maqaan kee ayyaantudha maqaan si mogga'u irratti akkami laata waan akkasii yaadne? Namoonni baay'ee maqaa koo akkasitti na waaman gurbaa jedhanii na waamu. Malee maqaa dhiiraa qofaatti waan na moggaasan hin qabu. Namoonni baay'een garuu gurbaa jedhanii na waamu. Abbaadhaa Reedaas kan jedhanii na waaman jiru. Kana. Keessatti yoogaa waan bareeda keetii haasa'arra waan ta'eef mudannoon gama kanaan jiru maal fakkaata? Mudannoo baay'ee si mudata jedhee yaada. Mee mudannoo keedhaan nu taphachisi? Mudannoo baay'eetu jira. Dhugaa dubbachuu fi guyyaa tani aan manaa bahee galutti mudannoo takka dhabeen beeku guyyaa hundumaayyuu guyyaan karaarra deemu mudannoon qaba mana barnootaas ta'ee churchii viidiyoon akkuma argitan viidiyoon dheeraadha hanguma tokko wanna mincayoon jettu konfidansii isiin qabdu maal irraa akka isiin maaltu akka isitti dhagamu akka dhageettan barbaadeeti gara viidiyoo lammaffaatitti dabarra asirratti garuu yeroo hedduu namni tokko wanta rabbi isaaf uume qaama isaa irratti waan isaaf uumeen ati akkasiiti ati akkanaati waliin jechuun barbaachisaa miti maaliif rabbi akka itti si uumu hin beetu boru ammoo rabbi nama akkamii akka sirraa baasu hin beetu dhiiras ta'ee dhalaan namni hormaata fuulduraa eeggatu tokko haasaa isaa keessatti uf eeggachaa haasa'uun hedduu barbaachisaadha kun ammoo wanta ittiin nama qaanfachiisullee miti uma tokko rakkoo hin qabu intalli tun ufumarraa haaddee akkuma nama kamiitittu noormaala taatee deemuu ni dandeetti garuu wanta waan isiidhaaf uume waan itti gammadduuf akkasitti ofirratti dhiiftee ittiin wanta jedhaa jirti jechaadha viidiyoon itti aanu viidiyoo aruuzaati viidiyoo aruuzaa kana argee hedduu natti tole hedduu na gammachiise biyyoota arabaa kana keessatti ijoolleen keenya akka ajaa'ibaatti miidhaganii aruuza ajaa'ibaa aruuza biyya keessatti takkaa hin godhamne godhataniiti akka ajaa'ibaa kanatti ittiin bashannananii namas bashannansiisanii viidiyoolee mimmiidhagaa hedduu namatti tolu godhachuutti jiru viidiyoolee akkanaa kana artiistota warra amaaraatti godhata bifa kanaan tolchanii miidhagsanii kan ittiin tolfatan namni keenya biyya keessatti walumatti dhudhuubee walitti dhayeeti intallis gara gurbaatti gurbaanis intala ofii fudhatee walitti wanta jedhamu bifa kanaan miidheessanii bareechanii aruuza tolfachuun biyya keessa hin jiru rakkoo ikoonomiitiifis haa ta'u haala quubsuma lafaatiifis haa ta'u waan isaa naaf hin galu so biyya alaa kana keessatti akka ajaa'ibaatti jireenya ajaa'ibaa jiraachuutti jiran ijoolleen keenya aruuza tolfatanii akka ajaa'ibaatti godhu rakkoon jiru tokko maa inni biyya alaa keessatti namni yeroo wal fuudhu bultiin hin dheeratu dafee wal fuudheeti aruuza bareedaa miidhagaa godhateeti waggaa takka waggaa lama waggaa sadi booda wal lolanii miidiyaa irratti ka wal baasan argina dubbiin kun osoo hafe akkuma bareechitanii tolchitanii wal fuutan kanatti jaalalaan yeroo dheeraa waggaa 20 30 40 50 hanga umriin keessan jiru waliin jiraatanii yaada jedhuun qaba. Viidiyoo ajaa'ibaati garuu wanni takkattiin achi keessaa wanti hundi koppiidha wantuma namoonni biraa godhan achirraa ijoolleen teenya koppii godhanii koppii gochuun wanta gaarii koppii gochuun rakkoo tokkollee hin qabu maa inni wanni koppii godhame walleen Umar Suleeman jalaa itti banamee sirbutti jira gurbaan ammoo maayikii godhatee qabatee akka waan ofii wallisaa jiruu fakkeesse inni sun foorjiidha foorjinni bu'aa takkallee hin qabu fakkeessuun bu'aa takka
jaalallee hin qabu. Baga fakkeessite baga akshin itti goote namni hin beekne tarii simatu intala saniif wallisaa jira jedhuu danda'a. Garuu wanni silaa ajaa'ibatti tolu kiliippii xiqqishuu wayii waa'ee jaalalaa irratti ilaalcha intala saniif qabdu jaalala intala saniif qabdu kiliippii daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 qopheeffattee osoo akkasitti ittiin hojjatte silaa waaw ajaa'iba silaa biizinasi addaas ittiin hojjatte aruusni keetis achiin deemachaadha kiliippiis achiin dalagatte. So viidiyoon kun hedduu natti tolee jira akka ajaa'ibaatti jaaladheera bifuma kanaan wal jaalalli keessan haa itti fufuu jechuun barbaada. Namoonni biraas warroonni haftan ijoolleen keenya bifa kanaan tolfadhaa bifa ikoonoomii keessan hin tuuneen bifa isin hin miineen egeree keessaniif yaadaa ilmaan isin booda dhufuuf yaadaa akkasitti osoo itti wanna ittanii hedduu natti tola. Baasii hedduu isin gaafata fakkeenyaaf amma aruuza akkanaa kana godhachuudhaaf mallaqa guddaa nama gaafata. Mallaqa akkasii sana ammoo baasanii biyya ormaa keessatti aruuza akkanaa godhachuun hedduu rakkisaadha. Yoo walii yaadanii wal gargaaranii keessa walii beekanii waliin wanta akkasii godhatan rakkoo tokkollee hin qabu. Inni biraa ammootu warri aruuza san hoogganu dabaaltonni jechaadha warroonni ajjaabiidha jechaadha. Yeroo hedduu warrootuma wantaatitti dhiisan abbaa aruuzaa fi abbaa haadha aruuzaatitti dhiisan jechaadha. Wanta osoo wal gargaaranii dhoosisaa wanni jedhamu ni jira kennaa wanni walii kennamu ni jira. Garuu uffata aruuzaa san osoo warri miizeedhanii qarqaaranii waliin akkasitti wanna godhanii kireessuu irratti haa ta'u yookaan bituu irratti haa ta'u wal qarqaaranii waliin deemanii wal tiphisuu jedhama. Biyya ormaa keessatti namni aruuza guddaa akkanaa kana godhatee booda rakkoo garaagaraa keessa seena hanga kiraa manaa kafalachuu dadhabuu hunda keessa seena jechaadha. So xiqqeessitanii likkii keessanitti osoo godhatanii hedduu namatti tola. Baay'ee tokko na gammachiise kanumaaf hin qabadhee dhufe. Hedduun keenya mootuu akkanumatti daddarbinee lakki ani xaaxaa kana cinqii kanan fedhu jennee gadi qabnee bira dabarrus jira. Osoo xiqqeessanii likkima ofiititti bareechanii guyyaa ofii bareechanii bareeda jechumaan barbaadeetiif viidiyoon har'aa isa kana fakkaataa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina.